Maammee fi roobsan illee doorsifamu jiran maammee fi roobsan illee isin dhiisnu jechaa jiraniin jechuudha. Mucoon keenya sababa isin sadeen kanatti minaa min jaanniti ana bira kutanii roobsanii fi maammeettis lafaa kaan jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkam jirtan hordoftoota kiyya qaqqaalii fi kabajamoo akkam nagaa fayyaadha. Nagaa alhamdulillah. Iskeetiin jira gaati nagaan numaan bulee daal Kanadaa sa'aatii 5tiin bakka eegna hundi kararraa maqee suutatti nama tokko biratti ol seenee bira bulee ammas mana namaatti fi sodaadhaa fi shakkaa mana keessan yoo akka tasaalaafanna qabatan harkaa boonnatti ulfaatiyee ganamaan tana sa'aatii 10 takka subii jechuu osoo nama lafaan kennu subii azaan salaata jechuu wallahi waan irra feesin qabu hagammaatti qoonqoo takka nyaanne kunoo maammee faas bilbilli isaaniin dalagu waan ta'an hin beeku bakka wallahi ammaan tana hagammaa waa takkan faxarree mucaa tokko irra bilbileetiin gaa mucaan tokko dhufu jira yaa bishaanumaan dhugunaaf diyyeenitiin qoonqollee yoo dhiyaachuu baattee bishaanumaan dhugunaaf diyyeenitiin erga jechuudha wallahi dhiiqumsus na gootee bikkatan kan walaalama saamee ka sa'aatiin tuni sa'aatii jaataan asumaan jira bakka eegamu qabbanni subii san keessa biyee jechuudha bikkatanittiin bikkatun bakka bikkumaan khalee itti dhokodhesini bakka asiin jira jechuudha hordoftoota kiyya ammaan tana wallahi viidiyoo zaazaattiin isiniif bakka haala irra jiru isiniif hin poostota silaawu rakkadhee rakkina guddaa keessaan jira bakka wallahi ammaan tana qormaata akkanaa rabbiin na agarsiisne garuu khayrumaaf naa godhu waan akkana qormaateef tana hordoftoota kiyya Suuzaan wallahi garaa jabaachaa jirti isiillee if miidhaa jirti nullee miidhuuf jirti jechuudha. Suuzaan Pilis namni Suuzaan bira jirtu san maaliif akkana nu callisan isiillee yoo calliste lakkoofsallee isinitti himnee jirra lakkoofsa kanarra nu qunnamaa isin hin jenne moo viidiyoo tana agareen immoo namni Suuzaan isin bira jirtu maaliif akka dila kana callisuun isin barbaachise yoo mucaan roobsan sana harka keessaa jinkachuu jira harka keessaa rakkachuu jira egaa hordoftoota keenya qaqqaalii fi kabajamoo wallahi ammaan tana rakkoo hanganaa fi hangas hin jaamne irraan jira jechuudha maaliif yoottan namni tokko bakka ammaan tana ani biita mucoota hin jaaladhu jechuus jee bakka ammaan tana garuu sababa moora isaaniitiin beektaa jaalallee xiyyaa fi kasii kun qabatu jiru sababa lubbuu xiyyaan sodaadhee jee saniif eegaan ture booda jaalasii tanatti deebi'u sodaadhee jechuudha. Garuu numaan jaaladhaas isiillee numa jaalatti isii qofaa miti ka jaalatu anis numaan jaaladha garuu Suuzaan ani maan tana suustiyya dhiifama sii godheetiin jira dubbiin maammee fi roobsan cufa doorsisuu jiran maammee ana qofarra waan dhaabbatu miti ijoolleen hojii rakka jirtan cufa miidhamuu ta'a ijoolleen hojii fiiguu jirtanaatu rakkoo keessa galuu ta'a sababa kanatti eessumni kee cuftii kunoo bilbilaniiti yaamanii as jira jaan eessumni kee cuftee as jira jaan kanaafu Suuzaan maaliif akka nu rakkista andifama sii godheetiin jira duraanis warruma keessanii naafis gargar baase malee warruma keessanii tokko naafeeti waliin jaalin nu godhu jira malee warri keessan takkafa miskiinummaa kiyya ilaalaniiti waa dhaba kiyya ilaalaniiti naafisi gargar dhorku jiran dammoo harmeen ta'e akkasuma wajjiinuu lubbu naa jiraadhu jettee naafisi waliin jaalattee turte isiinis ammaan tana akkanatti iyyitee mataan garagala jedhammaan ta'e maraattee jaan harmeen ta'e maraattee jaan ati koo idilanuma akkana garaa jabaatta Suuzaan warri keessan karaa bee achii bee wal jaamanii san hordoftoota kiyya warri isaanii ni dila waan rakkimaatii miti jechuudha hundi isaaniitu bahanii wallahi anuma tokkicha kan nama meeqaan na barbaadu jiran jechuun amma isaan maal yoo jiran faamilii tiyya michoon Suuzaan dhukkubsachuu siin agarree hospitaala gad hin dhiisne uummanni san booda bakka lafaa michoon tiyya duute jaanii bakka yoo isiin duute isuma jeesnee harka seerattiif kennaa nutis lubbuu isa baasnee yoo jiran amma Suuzaan tun mul'achuu dhaba dubbiin tun hanga haribbaatu anis hanga harta qabbaatu takka biyya tanaa baafachuun qaba
biyya biraa deemuun qabu jechuudha. Hanga dubbiin tun khayra narraa baatu amma akka kiyya kanatti jireenyaa miti jechuudha. Haalaan naamijaa biyya tanaa boodhaafis waan illee harkaan qabu. Innaa hordoftoota keenya Islaammaan keeba makiinaa ammaan seena. Takka kara Somaalee kanaan geessina takka kara Adaamaa kana ol deeme jechuudha. Haga dubbiin tun khayra narraa baatutti yoo na si deeme malee amma hagaan dandootti lubbuun abbaa inni amata na jaan beektaa ifumaan eegu jira. Edda zaashanitti hin qabbana keessa taa'aa bulee haga sa'aa shanii jechuudha. Nama biraan bulee jechuudha. Ganamaan tana sa'aa kudha takkatti na ceekee haga ammaa qoonqoon nyaanne. Mucaa tokkoon si teegu jira jechuudha. Mucaa kalee kaameraamaan naatee amma kana karumarraa hin qabee kan manaatoo jiru kana jechuudha karumarraa qabeetiin hodhumee kaameraa wallaa qabii jechuudha. Bikkaan dura hodha kana karaa moggaadha beektaa bikkuma asinas goree jechuudha. Mucaa karaatti jibee nama karaa deemu qabadde namoonni nama nu beektaa ammaan tana ifuma sodaadha namoonni akkamitti sodaadha. Kunoo mucaan dhufee nyaatallee waan hafinne bishaan bichaa harka qabatee deemu jira. Yaa hordoftoota kiyya wallaahi dheebuu fi beeltinis dhukkeen irraa kaasuuf jirti. Wallaahi ta Suuzaan Bireertu san namni Suuzaan Bireertu san obboleessan qabu. Maali rakkoo namaa hubatu? Piliis yoo obboleessa qabaattee lakkoofsa kalee sittii meetii jira lakkoofsa irra nu dawwaliiti Suuzaan tan akka dhufnee fuunu godhe. Duwwaa 994 duwwaa takka 80 duwwaa 6 kanarra nu dawwaliiti obboleetitiyya. Suuzaan si bira jirti maaf akka nu calliste isiillee yoo diddeessuutatti arfan nu dawwaliiti ka dhufnee fuunu. Roobsan magaalaa Harar keessa jira mucaan suni. Nu uffata gaafa dhiyooti uffata dhiyoo inni beessanumaan magaalaa keessa deemu jira haga ammaa. Amma kun roobsan illee rakkatee wallaahi noolillee fixatee magaalaa Harar keessaa rakkachaa jira. Anumaaf jecha jechuudha. Maaliif namni gaagizee magaalaa takka dhaqee nyaata dhugaatii isa barbaachisaa bikka bultii isa barbaachisaa galgala siree qabatee sireerra bulaa jechuudha. Ammaan tana nyaata dhugaatii hoteelaa nyaata waan harkaa qabu fitatee jechuudha roobsanis osoo isii barbaadu. Ammaan tana kun nooliitti asiin deebi'uudha beetiin inni hojii Harar keessaa rakkachaa jira jechuudha roobsan sanuu. Narra dawwalee akkasinaan jiru jira. Furmaata biraan dhabee jechuudha. Anis ammaan akkam namarraa barbaadeen argineef dhokodheetiin jira. Rakkoo meeqa nu keessa jechuudha Suuzaan ammaati. Mucaan dhufee jira. Kootte isin as godhe bakka. Haa dhuftee. Oh bishaan kana kan dheebuun na fixee rafadhee. Anna mani beektaa bakka kana nama takkatti illee namni hoggattee nama yookaan dadhaabbanne namni harka. Amma kamini beektaa bakka tan nama takkaas nan beeku garuu namoonni daamuutti hin jiru namoonni sodaachuutti hin jiru shakkuutti hin jira beektaa. Garuutu ati si amanitiin kan nama sodaachuu sirra dawwalee shaanumaan dhugunaaf isin jee qoonqollee nyaanne beelaan jira. Wallaahi qoonqollee sumatti karaa fiduun barbaade miikumatti illee laatu. Akkasitti nama sodumatti bakka bikkuma kanan taa'initi deemiti bakka bishaan manaaf deemi bakka deemiti. Suma fitirraa dhufe bakka yaada fiti waan nyaatna dhaqqabee miikuma deeminaaf ta'u. Hordoftoota keenya gaadhaan nama kana hunda amanuun beekteen ulfaata. Nama hunda amanuun ulfaata hordoftoota keenya. Wallaahi mucaa kana gaammaan tanaan rabbuma irratti hirkaddeetiin hin beeku gaammaan tanaan dilasii bakka rakkinaatu isa na ajamsiisee dilasillee waliin dhiyeenya hin qabnu. Amma gaa nyaata naaf tiyyeetumaan gaammaa ni neekkadha. Dilasillee waliin dhiyeenya hin qabnu gaa waluma beeynaa. Maaliif warra Suuzaanii wajjin waliin dhiyeenya hin qabanii walillee akkasitti hin beekan. Saniifin isa kana yaammadhee nyaata naaf tiyyeenya osoo waliin dhiyeenya qabaatanii gaa. Fadha maallaa kananiifin affichiisuu danda'anii beektaa isuma kanaa garuu isin beekan. Saniifin isaa amanii akkasitti ammaan tana nyaatallee isuma naaf tiyyeenya yaa du'aa naa godhaa rakkoorraan jira hordoftoota kiyya qaqqaaliif kabajamu. Roobsan saniifillee du'aa godhaa maammeef roobsan illee doorsifamu jiran maammeef roobsan illee isin dhiisnu jechaa jiraniin jechuudha. Mucoon keenya sababa isin sadeen kanatti minaamin jaanniti ana bira kutanii roobsanii fi maammeettis lafaa kaan jechuudha. Kanaafuu baay'ee isin jaannaa baay'ee isin kabajnaa rabbumaa jecha du'aa nuuf godhaadhaa nagaan nuuf tolaame.